Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa jennaa. Nagaa keenya galata Waaqayyoo haa ta'u. Ani Dibooraadha. Barsiistuu afaan Oromooti. Afaan Oromoon isin barsiisuu dhufe har'a kiyyaan hin jiru. Har'a ana duwwaatu isin barsiisaa jechuudha. Tole. Har'a waa'ee maalii walii wajjin baranna? Waa'ee jecha ijaaruu akkasumas immoo waa'ee sagaleewwanii walii wajjin barannaa jechuudha. Yeroo tokko tokko qubee afaan Oromoo sirriitti barreessuun yookaan immoo sirriitti qubeessuun baay'ee nutti ulfaata jechuudha. Social media kanarraa barreeffamoota garaagaraa akkuma arginu qubeessuun baay'ee nutti ulfaata jechuudha. Kun immoo sababa maaliiti? Sababa qubeewwan afaan Oromoo sirriitti hin hubanne yookaan immoo sagaleewwan yookaan jecha akkamittiin ijaaramuu akka danda'an, akkamittiin uumamuu akka danda'an sababa sirriitti hin beekneef yookaan immoo sirriitti hin hubanneef qubeewwan afaan Oromoo sirriitti eegnee barreessuun nu rakkisaa jechuudha. Kanaaf isa kana walii wajjin baranna. Namoonni tokko tokko yeroo baay'ee ani akkamittiin nama guddaa ta'e ganaa qubee afaan Oromoo gadi deebi'ee baradhaa jechuu dandeenya. Afaan ofii barachuun saalfii tokko hin qabu. Afaan ofii barachuun qaanii tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf qubeewwan afaan Oromoo kana dura walii wajjin baranneerra. Har'a immoo akkamittiin qubeewwan sanaan sagalee uumuu akka dandeenyu akkasumas immoo akkamittiin jecha ijaaruu akka dandeenyu walii wajjin barannaa jechuudha. Sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, jecha dheeraa, jecha gabaabaa, jecha laafaa, jecha jabaa akkasumas illee jecha irra butaa warra jedhaman walii wajjin baranna jechuudha. Isaan kana sirriitti adda baafnee beekna afaan Oromoo sirriitti barreessina jechuudha. Qubee afaan Oromoo sirriitti barreessina. Dogongora qubee afaan Oromoo eegnee sirriitti barreessuu dandeenya jechuudha. Tole. Kanaaf homaa tokko yaadda'ina. Homaa tokko hin shakkina. Sirriitti barannaan wanti hin barreessineef hin jiru jechuudha. Kanaaf sirriitti hubachuu qabna, sirriitti barachuu qabna jechuudha. Na wajjiniin turtii gaariin isiniitiin afaan Oromoo barreessuu danda'a. Akkamittiin qubee afaan Oromoo dogongora qubee afaan Oromoo eegee barreessuu danda'a. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko sababa dogongora qubee afaan Oromoo eeguu hin dandeenyeef illee yaada barreessuu barbaadan yookaan immoo yaada ibsachuu barbaadan barreessuun itti ulfaata jechuudha. Barreessuun ni sodaatu yookaan ni yaadda'u. Dogongora qubee eeguu hin danda'u jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Kanaaf sirriitti warroota kana yoo baranne sirriitti qubeessuu dandeenya. Egaa har'aa kan nuti walii wajjin barannu waa'ee sagaleeti. Sagaleen qubeewwan irraati kan inni argamu. Sagaleewwanii fi qubeewwan warra jedhaman kana sirriitti barannaani dogongora qubee eeguun baay'ee salphaadha jechuudha. Dursa garuu kan barbaachisu maalidha? Sagaleewwanii fi qubeewwan akkamittiin akka isaan dhufan sirriitti hubachuu fi sirriitti beekuudha jechuudha. Sagaleen maalirraa argama? Sagaleen qubeewwantu walitti dhufeetu sagalee uumaa jechuudha. Qubeewwan afaan Oromoo yeroo darbee walii wajjin baranneerra. Qubeewwan afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'anii, baay'inni qubeewwan afaan Oromoo meeqa akka isaan ta'an yeroo darbee walii wajjin baranneerra. Baay'inni qubeewwan afaan Oromoo walitti 33 dubbifamaa fi dubbachiiftuu akkasumallee qubee dachaa jennee yeroo darbe baranneerra jechuudha. Isaa baay'inaa fi qubeewwan afaan Oromoo qubee dachaa, qubee dubbachiiftuun warroota kam akka ta'an hubachuudhaaf yookiin barachuudhaaf yoo barbaaddanii viidiyoo keenya argachuu dandeessu as jalatti isiniin jenna. Har'a garuu sagaleen maali? Jedhu walii wajjin baranna. Sagalee beeknaan yookiin immoo qubeewwan afaan Oromoo akkamitti sagalee akka isaan ta'an beeknaan jecha barreessuun akkasumallee hima barreessuun wanta tokko saalfii fi qaanii tokko malee dogongora qubee eegne barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo asirraa sagalee jedha. Sagaleen kan uumamu qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu irraati.
qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu irraati. Qubee dubbachiiftuun sagalee ta'uu danda'u. Qubee dubbachiiftuun sagalee ta'uu danda'u. Qubee dubbachiiftuu warra kamidha? Warra shananiiti. Qubee dubbachiiftuun warra shananiiti jechuudha. A, E, I, O, U warra jennu warri kun qubee dubbachiiftuu jedhamu. Qubee dubbachiiftuun shanan kuni sagalee ta'uu danda'u qofaa isaanii jechuudha. A yoo jenne inni kun sagalee ta'uu danda'a. E yoo jenne sagalee ta'uu danda'a. I yoo jenne sagalee ta'uu danda'a. O, U yoo jenne sagalee ta'uu danda'a jechuudha. Qubee dubbifamaa warri jedhaman garuu qubee dubbifamaa warri jedhaman warra kana Ba, Ca, Da, Fa, Ga warri jedhamanii warri qubee dubbachiiftuun keessa hin jirre isaan qofaa isaanii sagalee ta'uu hin danda'an yookaan immoo qofaa isaanii dhaabachuu hin danda'anii jechuudha. Maaliif sagalee dubbachiiftuutu dudduuba isaanii jira jechuudha qubee dubbifamaa yeroo dubbisnu fakkeenyaaf asirratti ba. Baan kuni qubee dubbifamaadha. Qubee dubbifamaa afaan Oromooti baan qofaasaa dhaabbachuu hin danda'u. Baan qofaasaa dhaabbachuu hin danda'u sagalee qubee dubbifamaadha waan ta'eef. Garuu maaltu jala jira? Ba yeroo jennu aatu jala jira jechuudha. Ba yeroo jennu aan ba jala jirti jechuudha. Qubee dubbachiiftuun aan ba jala jirti jechuudha. Gara beekannoodhaan yookaan immoo dhokannaadhaan utuu hin argamin garuu qubee dubbachiiftuu A jedhamtutu jala jira jechuudha. Ba kana jala. Kanaaf ba jechuu dandeenya. Garuu qubee dubbifamaan qofaasaa dhaabbachuu hin danda'u. Kana sirriitti hubachuu qabna. Dubbachiiftuutu dudduuba isaa jira jechuudha. Kana beekuu qabna jechuudha. Sagalee bakka lamatti qoonnee ilaalla. Sagalee bakka lamatti qoonnee ilaalla. Isaanis sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa jennee bakka lamatti qoonnee ilaallaa jechuudha sagalee. Dheerinnii fi gabaabinni sagalee qubee dubbachiiftuu irratti hundaa'a. Dheerinnii fi gabaabinni sagalee qubee dubbachiiftuu irratti hundaa'a. Sagaleen kun dheeraadha yookaan immoo sagaleen kun gabaabaadha jechuudhaa fi maalirratti hundoofna? Qubee dubbachiiftuu irratti hundoofna jechuudha. Qubee dubbachiiftuu ilaaluu qabna. Sagaleen kun dheeraadha yookaan immoo sagaleen kun gabaabaadha jechuudhaa fi maal ilaaluu qabna? Qubee dubbachiiftuu sagalee sana keessa jiru ilaaluu qabna jechuudha. Sababni isaas maaliif? Sagaleen gabaabaa fi sagaleen dheeraan kan inni hundaa'u qubee dubbachiiftuu irratti waan ta'eef jechuudha. Mee hin ilaalla. Sagalee gabaabaa jedha kun. Sagalee gabaabaan dubbachiiftuu tokko qofaan uumamu. Sagalee gabaabaadha kun kan nuti jennu dubbachiiftuu tokko qofaa of keessaa yoo qabaate sagaleen kun gabaabaadha jennaa jechuudha. A tokko, E tokko, I tokko, O tokko, U tokko qofaa yoo of keessaa qabaate sagalee gabaabaadha jechuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo sagalee gabaabaan hafuura gabaabaadhaan dubbifamu. Sagalee gabaabaan dubbachiiftuu tokko akkasumas immoo hafuura gabaabaadhaan dubbifamaa jechuudha. Mee fakkeenya walii wajjiniin haa ilaallu. Kuni fakkeenya sagalee gabaabaati. Warroonni asirratti argitan kuni fakkeenya sagalee gabaabaati. Maal jedha kuni? Ba. Hafuura gabaabaadhaa fi qubee dubbachiiftuu tokko. A, ba. Kuni maal jedha? Ba. Hafuura gabaabaa of keessaa baafna jechuudha. Sagalee gabaabaa uumuudhaaf. Akkasuma immoo qubee dubbachiiftuun tokkotu jira. A tokko jechuudha. A tokko, Da. A tokko, Fa. A tokko, Ga. A tokko. Kan maalidha? Dubbachiiftuudha. Dubbachiiftuu tokko duwwaatu argamaa jechuudha sagaleewwan kana keessatti. Sagaleewwan kana keessatti dubbachiiftuu tokko qofaatu argama. Akkasumas immoo yeroo dubbifnu A, Ba jennee dubbisuu qabna. Fakkeenyaaf Ba isa jedhu kana Baa fi A tokkotu keessaa qabaa jechuudha. Sagaleen kun qubee dubbifamaa Ba tokko, qubee dubbachiiftuu A tokko jechuudha. Sagalee kana Baa jennee dubbisuu hin dandeenyu. Sagalee kana Baa jennee dubbisuu hin dandeenyu. Sababni isaa maaliif?
dubbachiiftuu tokko qofaatu keessa jira waan ta'eefi jechuudha. Inni ittaan qubeen isheen kun maalidha? Qubeen isheen kun E. Qubeen isheen kun Eedha. Kanaafuu baa tokkoo fi E tokkotu jira iddoo kanaa jechuudha. Kanaaf sagaleen kun maal ta'a? Sagalee gabaabaadha. Hafuura gabaabaadhaan dubbifnaa jechuudha. B, E, D, F, G jenneetu dubbisnaa jechuudha. B, C, D, F, G yeroo dubbifamu hafuura gabaabaadhaan dubbachiiftuu tokko of keessaa waan qabuuf. Bo, O, Do, Fo, Go, Bu, U, Du, Fu, Gu. Warroonni kuni sagaleewwan gabaabaa jedhamu. Dubbachiiftuu tokko warri of keessaa qaban sagalee gabaabaa jedhamu jechuudha. Ittaan kanneen akkasitti dubbachiiftuu tokko qofaan kaa'aman sagalee gabaabaa jedhamu. Ittaan sagalee dheeraa. Sagalee dheeraan dubbachiiftuun lama walitti yoo aanan kan uumamudha. Argitanii? Sagalee gabaabaan dubbachiiftuun lama walitti yoo aanan kan uumamudha. Sagalee gabaabaa kan jennu dubbachiiftuun lama walitti aananii yoo dhufan kan uumamudha jechuudha. Akkasumas immoo hafuura dheeraadhaan dubbifama. Akkasumas immoo hafuura dheeraadhaan dubbifamaa jechuudha. Sagalee dheeraa kan jedhamu hafuura dheeraadhaan dubbifama. Sagalee gabaabaan maalidha jennee? Dubbachiiftuu tokko. Akkasumas immoo hafuura gabaabaadhaan dubbisna. Sagalee dheeraan garuu dubbachiiftuu lama of keessaa qaba. Akkasumas immoo hafuura dheeraadhaan dubbifnaa jechuudha gaafa dubbisnu. Fakkeenyaaf baa tokkoo fi lama dubbachiiftuu lama of keessaa qaba. Baa tokkoo fi dubbachiiftuu lama. Baa tokkoo fi dubbachiiftuu lama. Baa tokkoo fi dubbachiiftuu lama. Baa tokkoo fi dubbachiiftuu lama of keessaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu warreen kun immoo maal jedhamu? Sagalee dheeraa jedhamu. Yeroo dubbisnu hafuura dheeraadhaan dubbisna. Akkasumas immoo dubbachiiftuu lama. Kun argitanii dubbachiiftuu lama walitti aananii wal bira jiru jechuudha. Amma sagalee kana baa jennee dubbisuu hin dandeenyu. Hafuura gabaabaadhaan dubbisuu hin dandeenyu. Lammaffaan immoo maalidhaa? Qubee dubbachiiftuu tokko of keessaa hin qabu. Qubee dubbachiiftuu lama of keessaa qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu dheeressinee dubbisna yeroo dubbisnu jechuudha. Baa, bee, bii, boo, buu jennee dubbisna. Qaa, ii, oo, uu, daa, dee, dii, doo, duu. Warroonni kuni sagalee dheeraa jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa yoo barre akkaataa itti dubbisnu akkasumas immoo sagalee gabaabaan maali sagalee dheeraan maali akka ta'e dubbachiiftuu meeqa akka isaan of keessaa qaban erga barree booda jecha uumuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafi isa kana sirriitti hubachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Iddoo kanas jira faa, fee, fii, foo, fuu, gaa, gee, gii, goo, guu. Warroonni kun sagalee dheeraa jedhamu. Kanatti aanuudhaanii maal walii wajjiniin ilaallaa? Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa erga hubannee yookaan immoo sagaleewwan akkamittiin akka isaan dhufan erga hubannee booda jecha ijaaruu ni dandeenya jechuudha. Jecha ijaaruudhaaf maaltu nu barbaachisa?
sagaleewwan walitti qindeessuutu nu barbaachisa jechuudha. Sagaleewwan eessaa arganna? Qubeewwan irraa arganna. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiiftuu irraa argannaa jechuudha sagaleewwan. Jecha immoo eessaa arganna? Sagaleewwan irraa argannaa jechuudha. Sagalee fi sagaleen walitti yoo dhufan jecha uumuu jechuudha. Jechi sagalee fi sagalee irraa argamu. Jechi walitti qindoomina sagaleeti. Jechi sagaleewwan akkaataa afaan Oromoo keessatti hiika kennuu danda'aniin walitti yoo dhufan kan uumamudha jechuudha. Jechi sagaleewwan akkaataa afaan Oromoo keessatti hiika kennuu danda'aniin walitti yoo dhufan jechatu uumama jechuudha. Sagaleewwan akkaataa afaan Oromoo keessatti hiika kennuu danda'aniin walitti yoo dhufan jecha uumuu jechuudha. Kanaaf jecha uumuudhaaf sagaleewwan sirriitti beekuu qabnaa jechuudha. Sagaleewwan walitti yoo dhufan jecha uumu. Walitti qindoomina sagaleeti jechi. Walitti qindoomina sagaleeti jechi jechuudha. Akka hiika kennanitti hin qindaa'an taanaan hiika kennuu hin danda'an. Sagaleewwan warri nuti amma baranne ba, caa jennee warri nuti baranne sagalee gabaabaa fi dheeraan akka hiika kennuu danda'anitti hin dhufan yoo ta'e, akka hiika kennuu danda'anitti hin barreeffaman yoo ta'e, hiika kennuu hin danda'an yookaan jecha sirrii ta'uu hin danda'anii jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaalaa. Fakkeenya kana fudhannee haa ilaallu. Kuni amma sagaleewwan walitti dhufaniiru, walitti qindaa'aniiru garuu hiika kennuu hin danda'anii jechuudha. Kana dubbisuu hin dandeenyu. Sababni isaas hiika nuu kennuu hin danda'u. Akka hiika kennutti hin uumamne jechuudha. Akka hiika kennutti hin qindoofne jechuudha. Kanaaf kana jecha jennee dubbisuu hin dandeenyu jechuudha. Kuni jecha ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sagaleewwan akka hiika qaban qofatti yoo walitti dhufan duwwaa hiika kennuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf ma, na, a. Kuni maal jedhaa? Mana. Mana jechuun jecha hiika qabudha jechuudha. Kanaaf sagaleewwan sagalee jechi mana jedhu, sagalee ma jedhamuu fi sagalee na jedhamu kan dubbachiiftuu fi dubbifamaa of keessaa qabu, kan dubbachiiftuu fi dubbifamaa of keessaa qabu walitti finnee hiika arganna jechuudha. Jecha hiika nuuf kennu uumuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkaataa hiika kennuu danda'aniin walitti yoo qindeessine jecha uumuu dandeenya jechuudha. Jecha bakka shanitti qoonnee ilaalla. Jecha bakka shanitti qoonnee ilaalla. Isaanis maal fa'i? Jecha gabaabaa, jecha dheeraa, jecha jabaa, jecha laafaa fi jecha irra butaa. Isinii galee? Jecha gabaabaa, jecha dheeraa, jecha jabaa, jecha laafaa fi jecha irra butaa jennee bakka shanitti qoonnee ilaallaa jechuudha. Warroonni kun hundi isaanii iyyuu jecha gabaabaa, jecha dheeraa, jecha jabaa fi laafaa irra butaa warri nuti jennu kun sagaleewwan irraa uumamu jechuudha. Bakka kan biraadhaa dhufu miti. Sagaleewwan afaan Oromoo, qubeewwan afaan Oromoo walitti qindaa'aniitu jechoota kan nuuf kennu jechuudha. Har'a kan nuti walii wajjin barannu inni itti aanu maalidha? Jecha gabaabaa fi dheeraa. Jecha gabaabaa fi dheeraa. Jechi gabaabaa fi dheeraa jedhamu maaliin eessaa arganna? Jechi kun gabaabaadha yookaan immoo dheeraadha kan nuti jennu eessaa arganna? Eessaa fiduu dandeenya? Akkamitti ijaaruu dandeenya? Akkamitti uumuu dandeenya? Baay'ee salphaadha. Sirriitti na hubadhaa. Jecha gabaabaa fi jecha dheeraan dubbachiiftuu irratti hundaa'u. Gabaabinnii fi dheerinni jechi kun dheeraadha yookaan immoo jechi kun gabaabaadha jechuudhaa fi dubbachiiftuuwwan shanan irratti hundoofna jechuudha. A, E, I, O, U warra jedhaman qofa irratti hundoofna. Dubbifamaan keessa hin jiru jechuu miti. Garuu jechi kun dheeraadha yookaan jechi kun gabaabaadha jechuudhaa fi dubbachiiftuu irratti hundoofna jechuudha. Dubbachiiftuu shanan irratti hundoofna jechuudha. Jecha gabaabaa. Jechi gabaabaan dubbachiiftuun tokko
dubbifamaa duuba yookaan fuuldura galee yoo barreeffame jecha gabaabaa jenna. Isinii galee jechi kun gabaabaadha jechuu kan dandeenyu dubbachiiftuun tokko. Sirriitti hubadhaa. Dubbachiiftuun tokko dubbifamaa tokko duuba yookaan fuuldura galee yoo barreeffame jecha gabaabaadha jenna. Dubbachiiftuu tokko duwwaa. Jecha tokko keessatti dubbachiiftuun tokko fuuldura yookaan duuba galee yoo argame jecha gabaabaadha jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf maa, aa, naa, a. Mana, mana. Dubbachiiftuu meeqatu jira as keessaa? Dubbifamaa fuuldura, dubbifamaa duuba, dubbachiiftuu tokko, dubbachiiftuu tokko. Kanaaf jechi kun jecha gabaabaadha jechuudha. Tola, tola, taa, oo, laa, a. Tola. Jecha kana tolaa jennee dubbisuu hin dandeenyu. Maaliif tolaa jechuu hin dandeenyu. Tola jechuudha kan nuti dandeenyu jechuudha. Tola. Dubbachiiftuu tokko dubbifamaa fuulduraa fi duuba waan jiruuf sagalee gabaabaadhaan dubbifna jechuudha. Hafuura gabaabaadhaan dubbifna jechuudha. Hima keessattis gaafa barreessinu sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti yeroo fayyadamnu yaadni nuti barreessinu, jechi nuti fayyadamnu, wanti nuti barreessuu barbaannu sagalee gabaabaadha yoo ta'e yookaan jecha gabaabaadha yoo ta'e dheeressinee barreessuuf dura yeroo afaan keenya keessaa baafannu namni amma dubbii hin wallaalu gaafan isiniin jedhu yeroo dubbannu sirriitti beekna. Akka dubbannu sirriitti beekna. Maal akka dubbannu sirriitti beekna. Amma fakkeenyaaf tola jechuu yoon barbaade, tola jechuu yoon barbaade dubbii isaa nan beekaa jechuudha. Garuu barreessuun isaa nu rakkisuu danda'a. Tola isa jedhu kan oo tokko dhiifama. Tola isa jedhu kana oo tokko yoon gidduutti dabale argitanii? Tola isa amma jedhu kana oo tokko yoon gidduutti itti dabale dubbachiiftuu lama yoon godhe tola jennee dubbisuu hin dandeenyu. Sababni isaa maaliifi oo lamatu jira waan ta'eef maal jechuu dandeenya? Tola. As immoo aa tokkotu jira waan ta'eef tolaa jechuu hin dandeenyu. Tola. Aa tokko yoon asitti dabale immoo argitanii? Oo lamaa fi aa lamatu jira jechuudhaas. Jecha kana maal jennee dubbisna? Akka isa sila tola jennee dubbisuu hin dandeenyu. Tolaa, tolaa jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Tolaa, tolaa, tolaa yoo jenne immoo afaan Oromoo keessatti hiika nuuf kennuu ni danda'a. Tolaa jechi afaan Oromoo keessatti tolaa jedhamu ni jira. Hiika nuuf hin kenna? Nuuf kennuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu hiika akka nuuf kennuuf aa tokko balleessuu qabna. Tokko balleessuu qabna. Tola yookaan immoo tolaa jechuu yoo barbaanne maqaa nama tolaa barreessuu yoo barbaanne lama goonaa jechuudha. Laa qubee kana immoo qubee guddaa gochuu qabna yeroo hundumaa. Sababni isaa maqaan namaa yeroo hundumaa qubee guddaadhaan jalqabu waan qabuufi jechuudha. Ani garuu amma sagalee gabaabaanis jecha gabaabaanis hin barsiisaa jira waan ta'eef yeroo kan biraatti deebinaa jechuudha. Kanaaf yeroo dubbisnu hafuura gabaabaadhaan dubbisna jechuudha. Sagalee jecha gabaabaa hafuura gabaabaadhaan dubbisna. Isa kana sirriitti hubannaan barreessuun tasa nu rakkisu. Dogongora qubee eegnee barreessuun tasa nutti hin ulfaatu jechuudha. Ala argitanii kan ala isa ganama 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 kuma kuma kana kana barana 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 bira bira dhuma dhuma. Warroonni kun jecha gabaabaa jedhamu. Jecha gabaabaa jechuun maal jechuudha? Jecha sagalee dubbachiiftuu tokko of keessaa qabu. Jecha dubbachiiftuu tokko of keessaa qabu. Dubbachiiftuun tokko dubbifamaa tokko fuuldura yookaan duuba galee yoo dhufe
jecha gabaabaa jennaa jechuudha. Kan itti aanu maalidha? Jecha dheeraa. Jechi dheeraan dubbachiiftuu lama walitti aanee dubbachiiftuu wal fakkaataa lama. Dubbachiiftuu wal fakkaataa lama walitti aanee jecha tokko keessatti yoo barreeffame jecha dheeraa jenna. Dubbachiiftuu wal fakkaataa lama walitti aanee jecha tokko keessatti yoo dhufe jecha dheeraadha jenna. Fakkeenyaaf kuni maalidha? Dhaa qubee dachaadha kun. Isheen kuni qubee dachaadha. Qubee dachaa dhaa jedhamu jechuudha. Dhaa dheeraa kun immoo akka isa silaa miti. Akka jecha gabaabaa miti jechuudha. Yeroo dubbisnu hafuura dheeraadhaan dubbifna. Yeroo hundumaa wanti isin hubachuu qabdanii qubee dubbachiiftuu lama wal fakkaataan lama walitti aananii yoo dhufan sagalee keenya dheeressinee hafuura keenya dheeressineetu dubbisnaa jechuudha. Amma kan argitanii raa jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa qubeen een lamatu jira waan ta'eef jechuu qabna. Asitti immoo dheera jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa qubee dubbachiiftuu aan lamatu jira waan ta'eef raa beekaa diimaa daaraa daaraa aanaa hoolaa warroonni kun jecha dheeraa jedhamu. Jecha dheeraa fi gabaabaa as keessatti walii wajjiniin haa ilaallume. Ana jecha ana jedhu gabaabaadha. Yeroo dheeressinu maal ta'a? Aanaa bona boonaa lafa laafaa laga laagaa. Argitanii? Warroonni kun jechoota gabaabaa, warroonni kun jechoota dheeraa jechuu dandeenya jechuudha. Sababni isaas as keessatti dubbachiiftuun tokkotu dubbifamaa fuulduraa fi duuba jira. As keessatti dubbachiiftuu lamatu wal fakkaataa lamatu dubbifamaa fuulduraa fi duuba jira jechuudha. Haala kanaan jecha dheeraa fi jecha gabaabaa uumuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya tokkoon isinitti agarsiisa. Akkaataa hiika qabuun jechi sagaleewwan akkaataa hiika qabaniin walitti dhufaniitu jecha uumuun jedha. Dhufe beekaan dhufe tolaan dhufe. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko jecha dhufe jedhu kana maal jedhanii barreessu? Dhufe jedhanii barreessu. Sababni isaa maaliifi? Dogongora qubee eeguun waan ulfaatuufi jechuudha. Dhufe jedhanii barreessu. Kuni garuu hiika nuuf hin kennu jedhe. Hiika qabaa, dhufe kan jedhu hiika qabaa, garuu tolaan dhufe jechuu barbaanne yoo ta'e maal jenna jechuudha asitti? Beekaan dhufe jechuu barbaanne yoo ta'e asitti maal jechaa jirra yoo isa kana fayyadamna ta'e tolaan dhufe jechaa jirra jechuudha. Isinii galee kana lama yoo goone hiika kan biraa nuuf kenna jechuudha. Hiika utuma qabaateeyyuu yaada nuti barreessuu barbaannu sana nuuf hin ibsu jechuudha. Isinii galee yaada nuti barreessuu barbaannu sana nuuf hin ibsu jechuudha. Kanaafi akkaataa hiika kennuu danda'aniin walitti yoo qindaa'an duwwaa hiika nuuf kennu jecha uumuu dandeenya jechuudha. Har'aaf nugaa jecha gabaabaa fi dheeraa akkasumas immoo sagaleewwan walii wajjiniin baranneerra. Isa ittaanutti immoo jecha jabaa fi laafaa akkasumallee jecha irra butaa akkamittiin uumuu dandeenya? Akkamittiin jecha jabaa fi laafaa akkasumallee jecha irra butaa akkamittiin ijaaruu akka dandeenyu walii wajjiniin baranna jechuudha. Isa ittaanutti har'aaf nu ga'a. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti akkasumallee yaada qabdan koomentii jalatti barreessuudhaan yaada keessan nuuf ibsuu dandeessu isiniin jenna. Akkasumallee gaaffii na gaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Waan wajjiniin turtaniif